dubbisuuf na yaala. Bakka isin ibiddatti qabsiifte keessattuu immoo bakka inni itti hidhamee jiru Itoophiyaadha jedhanii namoonni hedduun qeeqa kaasanii turanii kan akka viidiyoo waraabdee naa ergituun godhee viidiyoo waraabsiseen ergisiise jechuudha. Kallattiin jechuun afata sanatti Itoophiyaadha jedhanii garuu biyyoota Arabaa keessa bakkichi waan bakka tittiite sun bakka gatamaa wayiiti jechuun bakka namni meeshaaleen caccabaa wayii taa'u natti fakkaata yeroo laalu waan namni jiraatu sun fakkaatu waan akkasii wayii. Aywa. Ayye. Okay. Bakka afattii sana yeroo tokko agarsiisuu dandeessaa? Koyal tokko akka namni hubatuu fi bakka inni itti hidhamee jiru sana ammatti arguu hin dandeenya? Rakkoon qabu. Si mijataa? Rakkoon qabu. Yaa, let's go. Farshaa sana agarsiisi bakka itti hidhamee jiru. Facebook ija jala gallakkiseera waan ta'eef farshaan sun akka biyya Arabaa ta'e laayivii kallattiin hordofan ijoolleen baay'ee naqeeqaa turanii gallakkisee gurbaa sosobaa kana fa'aa afuufaa minaaminaan jedhaa ture. Hidhamee tumame bakka. Hidhameera tumameera namaneera. Sababni isaa barbaree irra ciisu harkiin gixxiin godhamee hidhama. Sinii galee ana manee fudheera jechuudha. Siitaa fudhatta siidiidhaa hin dhiibtaa jechuudha. Ana manee fudheera. Sababni isaanii Abdii Nagaash foloo godhaa jaalle kuma dhibban seena jedhaa jira. Abdii Nagaash ammasitti hunda jira ayyuu foloo godhaa. Hayyuullee kuma sadii qofabte rabbiidha ayyuu kana keessattuu foloo naa godhaa kuma seentu kuma dhibba. Musliimaallee hunda gastiira bakka hunda gastiira. Viidiyoo banii bakkicha sin agarsiisuu deemti warri koomentii jalatti nageegdanii. Musliima baagiraawundii godhi suuraa isa hidhame yeroo tokko isa miti kan ibiddaan na adabe. Suuraa isa hidhaan jiru barbaree dhugee jiru sana musliima baagiraawundii godhoona dhagaa jiraatti. In argitu obsaa. Hunda isaanii foloo godhaa warra gastiirraa galatoomaa. Indee piroofaayilii irra godhattee isa barbaree. Maashaallah. Harkaan lafa qabii barbaree jedhee itti bar. Adaganyaa dabar. Musliima waa biraa gootaa eeggadhu naaf eenyu gootu kan. Waa biraa maal? Dattiin dadooraa tokko bitattu. Kunoo ilaala warri soba jettan kunoo farshaa kana isin agarsiisuu deemtu farshaa kana naqeeqaa turtanii bakka inni itti hidhamedha kuni bakka isin ittiitedha bakka isin ittiite jechuudha bakki kuni. Kunoo guddisi ishee. Amma barbareedha malee kun eenyu miti waan biraa miti inni irraa. Ishee guddisi tokkummaa ishee guddisi kun achi keessatti. Okay. Ishee guddimnaa okay. Sorry isin guddisaa. Musliima audiootti deebisi. Kunoo farshatti itti qabilaa warri soba akkasii Dubaay miti jettan kunuudha kallattii laayiviin isin agarsiisaa jirra jechuudha. Bakka ittiite kunoo. Bakka isin ittiite kallattiidhaan ilaala. Warri soba Dubaay farshatti Dubaayuma jirti kunoo. Dalgeen itti hidhames kunoo. Dalgee mucaan itti hidhames. Wanta irra ta'an sana Dubaayin jirtu jedhaatu biyyi isin dhabamte hin jiru. Kunoo laa waan an gallakkise hunda isaa ilaalaa kunoo. Itoophiyaa fakkaataa minaamin jedhaa turtan jechuudha. Miyuutii irra jirta yoo dubbataa jiraatte harkaan lafa qabii barbaree jedhiin miyuutii irra jirta afaaniin dubbataa jiraatte quba qabaadhu. Nagaamu. Waan dubbatte dubbadhu. Asittanii jedhi itti dubbatatti kun dalgee kanatti dheeraa irraa buuse. Bootaa inni taa'edha. Argitee jirtaa bakki ani taa'u immoo asii balbala kanarra. Kun immoo bootaa itti hidhamee jechuudha. Bootaa qotiyyoon itti hidhamee jechuudha sangaan. Qoy bakkichatti qabii musliima bani yeroo tokko akkanumatti qabate bakkichatti qabii musliima akkamaatti baagiraawundii godhi qabii akkuma isaatti namni waa hawwatu farii tumameera baqqaa kun irreebame inni ite qabdee hin tumtu kunoo laalala inni sanuma dhabu kana caala agarsiisu ragaan kana caalu hin jiru bar kunoo Alex ilaal waan inni ittiin hidhame illee kunoo bira jira kana ol maal amanname AI dha nuni jedhira kunoo wallahi agarsiiftee sirriitti amane kunoo ilaala bakki inni itti hidhame kunoo bakki inni kunii kunoo. Ila foota sin harka hiite sin adiin kunno bakka seenaa isin harka hiite kan isin harka hiite illee kan jechuudha. Tumteetti bakka suuricha kaasi. Musliima kaasi bakka. Kun barbareeda. Ani. Barbareeda miti inni irraa dhiiga moo barbareeda ni garaarraa kun. Barbareeda dhiiga fakkaata malee ilaal tokkummaa waa tokkon jechuu barbaadeen. Inni amanu inni amanuu dhiise immoo dhiisu dirqaman qabu. Musliima kaasa tokko. Lakki kaasi. Waa tokko himna kuni yeroo tokko sagaleen koo
Sagaleen koo jira Alex. Alex hoo jira Jira. sagaleen. Jira. Okay. Of guddisuu yaadeera bakka musliimaa sana kaa'uu danda'ame bakka kaayira. Warroota haadha warraa keessan shawwaddanii warra haadha warraa keessan shawwaddanii gaafa Dubaay irrattan baajaaja isinitti bittee iqaamaa baaftee Dubaayitti isin fuutee gantummaa irratti raawwattan viidiyoo banadhu barbaree jedhiin harkaan lafa qabii barbaree jedhiin kuni viidiyoo banadhu namni illee fooloo godhaa. Namni hojii isitti boontan fooloo godhadha. Namni ganamtanii jirtan fooloo godhadha. Dhugaa rabbii gatii guddaa kaffaltu. Warri nama kana dhiyeessuun ayyaadha. Warri haadha warraa keessan gantan jechuun birrii isinitti baaftee biyyatti mana baajaajii isinii bittee ta'uu dinnaan Dubaayitti isin fuutee booda shawwadadhee ammoo nan shawwada. Icciitii tokkoon isinitti himaa. Fataa turre hunda waan siin jette hunda isaa dhagaa turre as jala deemee. Qoyka waan addaa tokkoon sitti himaa. Ilmoo tokko sirraa argadheeru mana dhiisuu qabdaa. Yaadichi kottu na ulfeessiteeru ilmoo tokko walirraa argannee sana booda na dhiisi waan jedhu kaaftee fi akka dooftorii dhiifama naaf gootu miiseejii dooftor naaf yaggeetuuti barreesse akka namni itti ulfaa'uu danda'u yeroo akkamitti waan jedhu namni kun barreesseefii ture jechuudha. Gaafa ishee bira deemu akka icciitiitti yoo fudhatte waan kana dhiifama naaf gootu. Inboksii kaayifii ture. Inboksii kan akkitti argamuu danda'e immoo bilbila irraa fuutee paaspoortii bansiiftee jechuudha. Ofii argite akkamitti ulfaa'uu dandeessi kan jedhu gaafatee dhufe. Suuraa isaa normaalii yoo danda'ame musliimaadhaan an ergaa ol baafte jechuudha baate. Ishee Aleksii waan itti fuftu itti fufii. Akkanatti gadheen bishaan obaaf. As deebi'e dhiinime. Viidiyoo mana dura koon qabu as deebii. Okay. Barbaree miyuutii irra jirta barbaree. Barbaree miyuutii irra jirta barbareedha maqaan kee. Ammaan gubaa. Dhiiraa dhumattee itti fufaa. Nan bombeessa. Ijoollee dhumattee dhumattuu dhiisa. Wanti nutti waliin Viidiyoo mana dura jijjiirin deebii jiru. bakka ajjee sanaa deemee bakka kanas. Wanti nutti waliin jijjiirin hin jiru. Barbareedha. Zayitiidha. Mahini. Wanti biraa maalidha? Barana. Okay amma siin deebituutti mana keenya fooloo gochuu. Amma siin deebituutti siif yaada tokkoon qabatu. Mana fooloo gochuu hin dagatinaa. Tokkuma. Warra gastii irraallee fooloo gochuu hin dagatinaa. Aleksoo dubbadhu. Si waan itti wanta sitti dubbadhu qaba amma isheen deebitutti isheedhaaf yaadaaf gaaffii nan qabutu jira yeroo isiin tasgabbooftees deebituun gaafadha. Siif gaaffii nan qabu tokko namni kun sanas ta'ee kana akka isiin itti hojjettee fi wanta isiin hojjette sana isheedhaaf anima booda jechuun ilaalcha koo akkamitti akka madaale akkamitti akka ilaale garuuti biyyi isheen jirtu biyya namaati wanta hojjetame immoo yakka ta'uu namantaatis jechuun miidhaan isheen irra ga'ee fi gubaan isheen of keessaa qabdu waan biraati isa booda dubbanna. Jarri kun maatii qabu biyyaa ishee irratti dhiibbaan qabu amma ishee irratti gochi godhame kuni seeraan akka gaafatamtu seeraan gaafachiisuu keessatti dhiibbaa irraan ga'uu hin danda'u gaafa laayivii irratti fiddee haasofsiiftu jechuu barbaade tanuma ofitti murteessite waan ani hin beekneef hubannoo waan hin qabneefi yoo miidhaa ishee irraan gahaa ta'e Galatoomi. Obsi Aleksii fawwaa deebisaa. Kanuma inni jedhe. Fawwaa deebisaa. Waa inni jaallatti Aleksii bakka. Deebisaa. Qoy. Aleksii arguu dhabdan qoy. Aleksii arguu dhabdan malee bakka hedduutti yaada kenniteetti miidiyaa irratti hin argine isinii nan bal'isanii inni dabalataa suuraa namaa fayyadamaa hin jirtu maqaa namaa dha'aa hin jirtu kan suuraa fayyadameen akka seeraa isii gaafachiisu kana hundirraa bilisaa abaluu maqaan isaa hin jenne suuraa nama sanaa poost hin goone ofiisiitiin hin fayyadamne wanti seeraa isii gaafachiisu tokkoffaa suuraan fayyadamne maqaa nama sanaa hin kaafne akka dubbatte nutu beeka malee qaamni seeraa utuu seeraan gaafatate waan beeku hin qabu jechuudha. Eenyurraa akka dubbatte eenyu dadabde viidiyootti qabde keessatti adabaa viidiyoon hin mul'anne suuraa waliin hin kaane dhimma isaarratti wanti isiin fayyadamte tokko hin jiru seerri immoo kana barbaada nuti odeeffannoo kana waan qabnuuf akkasiin karaa miidiyaasii waan kana hin qoonne gooneerra kan maxxanse immoo anaa tiiktookii gaafatama isheen suuraa isaa abaluu maqaan isaa akkasitti hin dubbanne waan ta'eef kun sababa seeraa akkanatti fayyadamne jechuudha.
Fakkeenyaaf maqaan isaa akkanaa bakki dhaloota isaa akkasii minaamin hin gaafanne sana. Sun walii galteedhaan dhumne waan ta'eef. Ayyee isheedhaaf immoo yaadaan qabu tokkoffaa irratti dubartoota dhiiraan miidhamanii jaalalaan ganamanii dhiiraan ganamanii nyaatamanii fooqirraa of darbanu du'a ofitti murteessanu marzii dhuganu konkolaataa jala of buusanu mannaa ishee akka kanaa harka 100 caalti dinqisiifatamuu qabdi. Futattuu akkanaati bakka namni barbaachisu. Anamma dhiira gatiin ta'ee fi dhiirri maaliif akkana godhama miti noo. Mucaan kun waan ijoollummaa isiitti dhabdee hojjette itti kennitee ganamteetti kana booda karaa biraatiin karaan isheen furmaata kana argattu hin jiru. Yoo dandeessan warri shamarran jechuudha ana maaliif hin taane yoo dandeessan dhiira akkasiin godhu. Lubbuudhaan jiraattanii akkanatti onnee gootaa qabaattanii haaloo baatanii namummaa keessan eenyummaa keessan itti agarsiistanii yoo hidhamtan yoo fannifamtan isillee fannifamaa malee namatu naganee dhiira takka kanatti na nyaatee ijaan ittiin biyyatti deebi'uun qabu jettee na tofajjeeftu sodaattuu ta'uu kee ibsaa jechuudha. Yoo dandeesse namicha sana galaafachuudhaaf qophaa'udha. Amma wanta taate hunda nutti himne nuun. An sin dinqisiifadhaa warra akka keetii akka baay'atan hin barbaadan irraa barachuu qabdu warri kaan dhiironnis kana booda dubartoonni kutattee akkasiin kaate jarattii nama miti bina ilaa dubartiin gaafa si amantee qaama kee caala fira sii taatee dhagna kee sii taateetu si wajjin jiraatti gaafa sitti jijjiiramte bineensi akkasiin jiru si galeera saatii jaallachuu qabdutti jaallatteetti saatii ta'uu fi qabdutti taateettii fi yeroo deeggaruu qabdutti deeggarteetti gaafa ganamtu immoo bakki qaban hin jiru. Mala dubartii humna bishaanii siifa kennuudha jaarsi durii akkasiinitti malaan qabatti akkasitti qabachuudhaaf yaalaa ofii keessaniif haqa keessan akka ishee kanatti ofii keessaniif barbaadachuudha malee dubartoonni baay'een sababa dhiiraa asii of ajjeesanii du'a ofirratti murteessanii haqatii barbaanna jettanii miidiyaadhaan gadi baatanii waccitanii deebitan malee waa tokko hin gooneef meemee dubartoota sababa dhiiraa miidhamanii lubbuun jaraa bade justice for a baluu jenneetuma miidiyaattiin uwwisnee biraa deebine malee erganaa lubbuun jaraan deebine haqni jaraan baane warri du'a isaatiif sababa ta'an seeratti dhiyaatanii yeroo adabaman argitaniittu akka kana bakka ilmoon nama namni qabeenya